Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjin dabarru. Oduu gaddaa kutaawwan Oromiyaa garaa keessatti namoonni hedduun hidhattootaan ajjeefaman. Reenfi namootaa lafarratti ciciisee akka arganii fi namni boolla qotullee akka dhabame dhumarrattis namooti nagaan ajjeefaman hundumtuu iddoo tokkotti akka awwaalaman gochuu jiraattonni naannoo namoonni kun ajjeefamanii dubbataniiru. Qaamota namoota nagaa duguugan keessaa tokko hidhattoota Faannoo yommuu ta'an, gama biraatiin hidhattoonni maqaan isaanii hin dhaamin maatii tokko guutuu namoota nagaa duguugu himameera. Yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo waliigaltee araaraa mootummaa wajjin mallatteessee galaa jiru kanatti hidhattoonni godina Arsiitti namoota duguugan eenyu fa'i? Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amurootti yoo hidhattoonni finxaaliyyii Amaaraa Faannoo jedhaman haala kamiin namoota nagaa guyyaa dafinoo dheengaddaa duguugan? Awwaalchi isaanii yoo haala kamiin raawwatame? Duguuggaan kun yoom dhaabbata? Bal'ina isaa qindeeffanneerra nu waliin tura. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Haleellaa hidhattoonni Faannoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuroo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti wiixata 23 bara 2017 raawwataniin lammiileen nagaa 5 ajjeefamuu jiraattonnii fi aangawa naannichaa himan. Bulchaan aanaa Amuroo obbo Dhiinsaa Dhugumaa hidhattoonni kun namoota nagaa konkolaataadhaan deemaa jiran gandaa Jawaajaa jedhamutti bakka addaa naannoo laga Abbayyaa jedhamtutti lubbuu nama 5 kan dabarsanii fi 3 immoo madeessuu BBC'tti himan. Namoonni haleellaan irratti raawwatames dargaggoota gabaa daldalanii jiraatanidha kan jedhan bulchaan aanichaa qabeenya Isuuzuu tokkos bakka sanitti barbadeessee deemeera humni finxaalessaa kun jedhan. Jiraataan aanaa Amuruu maqaan isaa akka hin eeramne gaafatan gama isaaniitiin haleellaan kun guyyichatti ganama naannoo sa'aatii 2tti raawwatamuu BBC'tti himaniiru. Namoonni haleellaan irratti raawwatame konkolaataa Isuuzuu jedhamu irratti hoolaa fe'anii gara iddoo Caaboo jedhamutti imalaa turan kan jedhan jiraataan aanichaa laga Mormor yookaan Abbayyaa irratti eeggachuun dhukaasa itti bananii ijoollee 5 battalaa lubbuu baasan jedhaniiru. Ijoolleen lubbuun isaanii ba'e kun daldaltootadha kan jedhe jiraataan kun hoolota kana gama ceesisanii Oromoo gama jiranitti gurguratanii deebi'us jedhaniiru. Kaleessa immoo lubbuun isaanii akkasitti wareegame jiran. Jiraataan aanaa Amuruu BBC naasofsiise inni biraan hidhattoonni kunneen hoolota lakkoofsaan 60 ta'anii fi konkolaaticha irratti fe'amanii turanis hidhattoonni finxaaleeyyii Faannoo jedhaman konkolaatichaa wajjin akka guban dubbataniiru. Haleellaan guyyaa wiixataa kun hidhattoota Faannoo lakkoofsaan naannoo 30 ta'aniin raawwatamuusaa bulchaan aanaa Amuruu obbo Dhiinsaa Dhugumaa himaniiru. Finxaalessi Amaaraa kun aanaa ollaa aanaa Kiiramu godina Wallagga Bahaa daangaa sanarraa dhufeetii iddoo sanatti taatee kana raawwatee deemee kan jedhan. Nuyiif akka rakkootti yeroo garaagaraatti ni kaasna. Ammas iddoo sanatti milishaan eegaa osoo jiruuti kan isaan kana raawwatan jedhaniiru. Gama biraatiin hidhattoonni Faannoo aanicha keessatti bara darbes haleellaa wal fakkaataa raawwatanii akka turan kan himan jiraataan aanaa Amuruu yeroo lammaffaaf nurratti raawwachuu isaaniiti. Yeroo tokkos bara 2016 keessa akkasuma lagatti nama 10 fixan jedhaniiru. Mootummaanis nu hubachuu hin dandeenye kan jedhan jiraataan kun iddoon haleellaan itti raawwatame duraan poolisii federaalaan eegamaa akka turee fi yeroo ammaa garuu milishaan eegamaa jiraachuu dubbataniiru. Jiraattonni aanichaa sababa hidhattoota Faannootiin yaaddoo nageenyaa keessa jiraachuu kan himan jiraataan aanichaa inni biraan ammoo sodaa nageenyaa qabnaa of eeggannoon nuuf godhamus hin jiru jechuudhaan tumsi qaamolee nageenyaa mootummaan sochii hidhattoota kunneen ittisuuf taasifamuu laafaa ta'uu dubbataniiru. Taatee wiixataa kanaan gaddi guddaan akka itti dhaga'ame kan himan bulchaan aanaa Amuruu obbo Dhiinsaan gama isaaniitiin mootummaa fi uummanni wal bira dhaabbatee rakkoo kana gar tokkotti deebisuu qaba jedhaniiru. Komii gama mootummaatiin laafinni jira jedhuun jiraattota biraa ka'eef ammoo yeroo deebisan karaa aanaa keenyaa dhugaa dubbachuuf mootummaan hin teenye hojjetamaa jiras jedhaniiru.
Itti dabaluun humni waloos humni waraanaas hojjechaa jira. Jarri kun kan isaan irraa dhufan Wallagga Ba'aa aanaa Kiiramuuti. Achirraa achi as duulanii dhokatanii taatee kana raawwatanii uummata kana miidhanii deebi'u malee mootummaan milishaa qabnuun uummannis ijaaramee iddoo sana eeggachaa jira jedhaniiru. Kana malees humnooti nageenyaa mootummaa guyyichatti gama kallattii biraatiin hidhattoota faannoo irratti tarkaanfii fudhachaa akka turan himaniiru. Gama biraatiin haleellaa hidhattoota kanaa dhaabsisuun qindoomina aanaalee naannawaa sanaa kan gaafatu akka ta'e himu. Karaa keenyaan mootummaanis qaamni garaagaraas waan ta'eef hin qabu. Akka aanaa keenyaatti hojii gurguddaatu hojjetamaa jiras jedhaniiru. Baatii Sadaasaa keessatti hidhattoonni faannoo godina Wallagga Ba'aa aanaa Limmuu Galiilaatti osoo gabaa jiranii namoota 4 butanii 2 ajjeesanii 1 madeessanii kaan ammoo jalaa miliquu maatiin BBC'tti himanii turan. Godinoota Wallaggaa fi Shawaa Kaabaatti hidhattoonni faannoo badiiwwan garaagaraatiin himatamu. Pireezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dhiyoo kana dubbii taasisaniin hidhattoota faannoo faala kan mijeessu hidhattoota shaneedha jechuun himatanii turuun isaanii ni yaadatama. Odeessuma wal fakkaatuun naannoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Shirkaatti hidhattoonni namoota 9 manaa fuudhanii lagatti ajjeesuu maatii fi jiraattonni BBC'tti himaniiru. Ajjeechaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaatti Sadaasa bultii 19 bara 2017 halkan walakkaa naannoo sa'aatii 6tti raawwatamuu dubbataniiru. Akka BBC'n gabaasetti jiraattonni ajjeechaa kana hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan shanee jedhuunitu raawwate kan jedhan yoo ta'u, hidhattoonni woboo kan mootummaan tarree shororkeessummaa jala galchee ajjeechaa akkanaaf irra deddeebiin himatamu jechuun BBC'n gabaaseera. Ajjeechaa tibbanaa irratti hidhattoonni kunniin ibsa baasaniin akka hin raawwanne kan waaqqatan yoo ta'u, mootummaan walitti bu'insa sabaa uumuuf sosocho'aa jechuudhaanis himatan. Ajjeechaa kana irratti gama mootummaan homtuu hin dubbatamne. Qondaalonni garuu bataskaanaa bakka awwaalchi itti raawwatamuu dhufanii isin eegnaan waliin taa'aa ittiin jechuu jiraattonni BBC'tti himaniiru. Ajjeechaan kun aanaa Shirkaa gandaa Faranqaasaa jedhamutti kan raawwatame yommuu ta'u amantii kan bu'uura godhatedha jedhu jiraattonni. Kanneen ajjeefaman keessaa tokko eessuma isaanii ga'eessa waggaa 42 ta'uu kan himan maatiin BBC'n dubbise mana fuudhanii laga geessuun salgan isaanii tarree galchanii ajjeesan jedhaniiru. Akka namoonni BBC'n dubbise jedhanitti kanneen ajjeefaman naannoo tokko ta'uu fi firummaa kan qabanidha. Hundi isaanii maatii keenyadhas jedhaniiru. Erga haleellaan raawwatee booda qaqqabuu kan himan miseensi maatii kanneen du'an keessaa obboleessi isaanii akka jiru himaniiru. Hidhattoonni barii dhufuudhaan hunda manaa fudhachuun lagatti ajjeesan jechuudhaanis BBC'tti himee jira. Hawaasni naannichaa yaaddoo keessa ture. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti jimaata Sadaasa 20 bara 2017 lafa dhukaasni dhaga'ame deemuun laga qarqaraa reenfaa lafa ciciisee arguu himaniiru. Kanneen du'an keessaa abbaa ijoollee 4 namni jedhaman laga Faranqaasaa jedhamu biraa reenfi isaanii namoota kaan waliin argamu maatiin isaanii BBC'tti himaniiru. Jiraataan biraa akka himanitti kanneen du'an keessaa 2 maanguddoo ganna 70 kan ta'an yommuu ta'u, kaan immoo umuriin isaanii 45 gadi kan ta'anii fi hojii qonnaan kan jiraatan ta'uu himaniiru. Waa'ee ajjeechaa kana ibsa kan baasee paartiin Innaat jedhamu maqaa namoota ajjeefaman jedhaman tarreessee jira. Naannawaa kana namoonni ugguramanii maallaqni itti gaafatamuu akka jiru kan himan jiraattonni hidhattoonni maatii isaanii yoo halkan fudhatan maallaqaan waan hiikamuuf deeman akka itti fakkaatee himu. Awwaalchi namoota ajjeefamanii bataskaana qulqulluu Mikaa'el Soolee jedhamutti akka raawwatame BBC'n maatii fi jiraattotarraa odeeffateera. Obboleessi isaanii ajjeefamuu kan himan miseensi maatii haleellaan raawwate ajjeechaa jumlaadhaa jechuudhaan ibsan jiraattonnis gadda hamaa keessa akka jiran dubbataniiru. Awwaalchi isaanii bakka tokkotti tooraan raawwatame hunduu gaddarra jira namni boolla qotu dhibee jechuudhaan jumlaan awwaalamuu dubbataniiru. Guyyaa ajjeechaan raawwatame namoonni 5 biroos butamanii fudhatamuu ibsuudhaan hanga yoonaa akka hin argamnes himaniiru. Namni awwaalcharra turan tokko reenfa namoota butamanii eegaa akka turan eeruun gara fudhatamaniiru jedhamee barbaadanis akka reenfi hin argamne dubbataniiru.
Jiraataan biraa immoo kanneen butaman jedhaman ajjeefamuu hin oolles jedhu. Kana dura waan wal fakkaataan raawwatu isaa eeruun keessumaa kanneen ajjeefaman amantaa isaaniin filamanii ajjeefaman amantaa jedhu qabu. BBC'n waan dabalataa adda baafatee garuu hin qabu. Aanaan shirkaa godina Arsii keessatti kan argamtu garuu hordoftoonni amantaa kiristaanaas ta'ee musliimaa bal'inaan keessaa kan jiraatanidha. Haleellaan akkanaa kana duras raawwatu kan himan jiraattonni BBC'n dubbisee inni kunis ajjeechaa marsaa biraatis jedhu. Guyyoota sadii namoonni 3 yookaan 4 ajjeefamaniiru jechuudhaan yaaddoon akka jiru kan dubbatan jiraataan tokko aanaa isaanii keessaa nama butuu fi ajjeesuun irra deddeebiin akka raawwatu himaniiru. Haleellaa kanaanis jiraattonni qeerraa buqqa'uu fi kanneen amma nagaan bu'eera jedhanii midhaan sassaabuu deeman ajjeefaman akka jiran dubbatu. Jiraattonni BBC'n dubbisee aanaa isaanii keessaa hidhattoonni woboo kan mootummaan shanee jedhu bal'inaan socho'u jedheera. Gama kaaniin raayyaan ittisa biyyaa ganda ajjeechaan itti raawwatee soolee faranqasaa akka jiran dubbatu. Lafa fageenya kiiloomeetira 2 yoo ta'edha bakka ajjeechaan raawwatee fi humnoonni mootummaa kan isaan jiran jedhu. Yoo xiqqaatee dhukaasni ni dhagahama. Garuu kan nuuf qaqqabe hin jiru jedhu jiraataan BBC'n dubbise. Erga ajjeechaan raawwatame booda bataskaanaa owwaalchi raawwatametti qondaalonni mootummaa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun akka eegumsa taasisaniif waadaa seenus namni miseensi maatii dura ajjeefame BBC'tti himaniiru. Ni to'annaa uummanni nu waliin haa ta'u jechuu isaanis dubbataniiru. Godina Arsii keessatti ajjeechaan irra deddeebiin kan raawwatu yoo ta'u waggaan dura akka lakkoofsa Itoophiyaatti sadaasa 14 bara 2016 aanaa shirkaatti hidhattoonni ijaaraman jedhaman namoota 17 ajjeesuu yaa'iin mirgoota namummaa Itoophiyaa ibseera. Gama kaaniin manni kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa aanaalee godina Arsii jalaa argamanitti yeroo garaagaraatti hordoftoota ishee irratti ajjeechaan irra deddeebiin akka raawwatu ibsaa turteetti. Waggaa darbee bataskaanota 3 aanaa shirkaatti argamanitti hordoftoonni ishee 36 jalaa ajjeefamuu beeksisuun ishee ni yaadatama. Dodolaatti immoo qaamoleen hidhatan tajaajiltoota mana kiristaanaa ortodoksii tawaahidoo Itoophiyaa 2 fi maatii isaanii 5 irratti raawwataniin ajjeefamuu BBC'n kana dura odeeffatee tureera. Ajjeechaa bakkeewwan naannoo Oromiyaa adda addaatti raawwatuuf mootummaan lammiilee nagaa tiksaa hin jiru jechuudhaan koomatama. Hidhattoonni maqaa sabaa himanii sosocho'anis ajjeechaa raawwachuun himannaan irratti dhiyaata. Ta'us garuu isaan ni waakkatu. Waaqayyo biyya keenyaaf nagaa nuuf haa buusu. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.